qoricha isaanii yaa'anii maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni yeroo biyya kamirrattuu barbaadda naannoo Adaamaa, Arsii, Asallaa biyya kamirrattuu barbaadanii dubbistanii irraa fudhachuu dandeessanii akkasumas immoo maatii keessanilleef isiniif erga biyya kamirrattuu wanti shakkitan hin jiru. Barbaadetti namoonni hedduu ani lakkoofsa isinii kennee irraa fudhattanillee biyya keessa jirtanillee qorichi isaanii maashaallah qoricha bareeda. Isiniin jechuu barbaadetti isinillee Dr. Najiib Galatooma dhugaa jechuudhaaf ani gaafa dura bakka qoricha sana isinirraa fudhan hiriyyaan tiyyaa bakka qorichi isaanii baay'ee bareeda itti fayyadamii dura argii murteessi jedheeni qoricha kintaarotiiti. Itti fayyadamtee maashaallah amma wallahi akka bareeda akka gaarii jirti. Galatooma isiniin jechuudhaaf asumaanuu namoonni dhibeewwan garaagaraa qabdanii kanneen biyya keessa jirtanii kanneen biyya alaa jirtanii irraa ordarii godhachuu dandeessanii akkasumas wanni shakkitan takka hin jiru. Isiniin jenna yoo diqqoo qorichi diqqollee isin jalaa turus obsaa eeggadhaa warra ammallee Dubaay irraa ani lakkoofsa isinii kenneetiniini ordarii godhataa jirtanii itti fufaa isiniin jedha. Akkasumas Dr. Najiib isaan magattan kana jajjabeessa wanni shakkitan takka hin jiru. Isiniin jechuu barbaadetti namoonni hedduu immoo wantoota isaan dabarsan irratti itti fayyadamanii faayidaa guddaa irraa arganii garuu konfidensiidhaaf as bayanii hin dubbatanii namoonni tokko kan dubbatan ni agarra. Ani Dr. Najiib har'aa miti waggaa 3 dura beeka jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo anis gara toora miidiyaa kanatti baay'ee hin baane yoo ani erga toora miidiyaa kanatti baay'ee akkas waggaa viidiyoo hojjechuu eega jalqabee waggaa tokko sirriitti waa'ee barnoota fayyaa irratti anis yoo baradhee hanga tokko barsiisaa jira waan ta'eef kanaafuu doktoronni cimoon ni jiranii warroonni dhibeewwan garaagaraa jirtanii mana yaalaa irraa qorsa garaagaraa dhabdanii qorsi isaanii qorsa maashaallah qorsa bareeda. Warroonni damii keessa hojjetaa jirtanillee nu haqqasii nu dhogga osoo hin jenne qorsa madaalamaa isiniif kennama jechuudha. Akkasumas namni maatii keessaniif barbaadanii dhibeewwan garaagaraa kanneen asirratti dubbachuun isin saalfachiisuu karaa keessattiin karaa WhatsApp, Telegiraama fi kanneen kana fakkaatanii dubbistanii irraa argachuu dandeessanii isiniin jedha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maashaallah qorichi isaanii baay'ee bareeda isiniin jedha. Galatooma warra jala jirtan hundumti keessanuu karaa keessattiin dhimma adda addaa itti himattanii qoricha irraa fudhachuu dandeessanii biyyoota kam akka ergan mee ifa nuu haa godhani. Kanaafuu nuti biyya hedduu dhugaa biyya hedduu ni ergina karaa poostaan deemu hundaa biyya keessa inumaa dhiisii guututti biyya keessa makiinaa geessaa ammoo biyya